eenyu sirratti cufsiisuuf deema? Maal balleessitee sirratti cufsiisa? Maal inni badiin kee, rakkoon kee, sababbiin inni yuutuubii kee cufsiisuuf eenyuun jettan nama kana isin himuu duratti isin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jechaan nagaa jira alhamdulillah galata rabbii. Hojjetoota kabajamtoota kiyyaa galatooma warreen jajjabeessaa jirtanii malee deebi'ee eenyutu sirratti cufsiisaa jira? Maaliif sirratti cufsiisaa? Wanni yuutuubii kee cufuuf maal inni? Ati mallaqa yuutuubiitiin jiraattaa dalagatteen jiraattu warroonni jettan dhugaa dubbachuu fedhu takka galatooma sa ani mallaqa yuutuubiitiin dalagadhee mallaqa yuutuubiitiin hin jiraadhu harka kiyyaa dalagee jiraadha waan ta'eef ani ofii kiyya dalagadhee jiraadha malee mallaqa yuutuubiitiin wanni jiraadhu hin jiru. Buleen kiyya garuu immoo wanni takka beekuu qabdan ilmi wanni na boochisee hojii nama saniiti malee mallaqaa miti. Ammallee yuutuubii nan boocifne kana boocisa hojii nama saniiti. Namni sun akkamitti sirratti cufsiisa jedha? Maaliif sirratti cufa jedha? Dhimmi sirratti inni cufanaan jedhuuf maal inni bakka waan isaan hangaluu didee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko miira tokko keessa galee aaree akkamitti namni akkana namarratti dalagaa maal waan akkana dubbataa akka jedhu baay'ee tokko bakka dhugaa rabbii si boocisa. Akkaataa tosa boocisa malee malleen isin boocisu. Mallaqa situ dalagee fida malee inni dalagee isin fidu. Isin galee garuu namni kun akkamitti akkatti yaada akka jedhutu sirriitti keessa kiyyaa miira kiyya keessa bakka sirriitti natti dhagame. Inni kaleessa maal keessa ture? Inni kalee rakkachaan ture? Inni kaleessa akkamitti guddate? Isa yoo taate namatu isa garanatti isa fide jechuudha. Ufiin beekee waan kanarraan beekeen dhufne nuti hunduu ni beekna namni akkamitti garan akka dhufe garuu dhimmi inni yuutuubii kee cufsiisuu dhaabee dubbatu maalidha? Maal natti rakkate? Kajedhuudha malee ani mallaqa yuutuubii nyaadhee mallaqa yuutuubiitiin jiraachaan jiru alhamdulillah rabbil aalamiin mallaqa kiyyan dalagadhee jiraadha harka qaba luka qaba fayyaa qaba garuu isin keessatti qaqqaba laala namni kun maaliif waan akkana kana kaase? Maaliif yaada akkana kana kaase? Sababbiin inni narratti cufsiisuu deemu maali? Rakkoon inni narraa qabu maali? Ani mana namaa dalagatee jiraatu baqa gootummaan anuma bicharratti yuutuubii cufsiisuudha. Jabummaan dhiirummaan isaa anarratti yuutuubii cufsiisuudha. Namni dhiira ta'ee namni jabaa ta'ee waan itti deemu yaani ofii isaati erga dhiira ta'ee waan biraa agarsiisa. Mush dubartii irratti cufsiisuu miti. Akkasii jedha hojjettoota kiyya ijjiitii nama kanaa baruu yoo barbaadan immoo morga nama kanaa immoo yuutuubiin kiyya kun dirqama guddachuu qaba. Yuutuubiin kiyya kun immoo dirqama bakka tokko naa gahuu qaba jechuudha. Namni kun maaliif akkanatti cufsiisa? Ani viidiyoo xiqqishuu nama xiqqishuu kanarratti ijjiitii nama sanii hin baasu jechuudha. Garuu immoo gara fuulduraatti namni sun maaliif akkas jedhee maaliif sirratti cufsiisa akka jedhee fuuldura baasuun kiyya nafu. Dhugumatti jechuudha. Isuma sireesii ta'e yaani isuma dhugaa ta'e tokko dubbadha maaliif namni kun hangam inni nama jedha. Dhugaa rabbii dubbachuuf fedha rafee mul'ee jechuudha. Akkamitti akkanaa jedha. Akkamitti koomantii dhiirummaan isaa bakka kana dhiirummaan isaa dubartii irratti yuutuubii cufsiisuudha. Gootummaan isaa dubartii irratti humna laallachuudha. Bakka namni tokko waan tokko bakka deemee godha. Bakka deemee dalaga jechuun hin jiraa miti. Wanna tokko wanna isaa malu wanna isaarraa baru. Ijoolleen Oromoo jechuudha. Gootummaan isaanii dhiirummaan isaanii yuutuubii namarratti cufsiisuu, tiktookii namarratti cufsiisuu, feesbuuka namarratti gubbuu, bakka telegiraama namarratti bakka jabummaan isaa kana jechuudha. Garuu mootii namni qillaaleen namaa jechuudha. Manni dubartii irratti yuutuubii hin doorsiisaa beeka. Yuutuubii sirratti cufsiisa. Onnummaa isaa agarsiisa. Koomantiin isaallee jira beeka. Ani kaa'ee jira maaliif fuuldura yoo rakkoo waan tokko ta'e namni biraan jiru jechuudha. Namni kun nama namaa gadi akka ta'e itti hubadha. Nama namaa olii odoon ta'e
jabummaan namaa dhiirummaan namaa dubartii irratti humna laallatu. Dhiira irratti humna laallata. Dhiira isaarraa dubartii irratti humna laallata. Dubartiin hanga feetiyyuu waan tokko balleessite silaa dhiirti aqlii qabdu qalbii qabdu waan akkasii kan gootu jechuudha. Waan akkasii kan hojjettu jechuudha. Ani wallahi namni keenya kun waan inni isaa bakka faalladha wallahi boleen kiyya faalla bakka isin jibbisiisa. Sababni illee maanni hanguma inni yaadutu akkana jechuudha. Garuu nama kana bifa isaa malee waan isaan beeku garuu bifni namaa kun homaa namaa godhu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi inni rafeen bulwaan isaan jaabura. Hirmni naqabuu didee bitaa garagara mirga garagara maafi achi garagara abaqaawwan biraa odoo hin taane akkamitti gocha akkanaa akkamitti yaada akkanaa kana yaada ka jedhutu natti dhagahame. Isaan dhugaa alhamdulillah rabbil alamin. Ani kanaan hin jiraadhu, ani kanaan ooleen bulu, ani kanaan uffata bitadhu, ani kanaan nyaata bitadhu. Bakka harka kiyya beeka waan ta'eef harka kiyyaan dalagadhee jiraadha. Waa'in nama kanaa dhugumatti nama dhiba. Ani ijoolleen keessan dhufanii maal taate maaliif yani mucaa wayii reefa kan hirriba kaa jechuudha. Dhugaa halkan keessaa meeqa dhugumatti waa'ee tokkotti ulfaata. Ani bakka namni keenya kun nama gadi namaa gadi malee Oromoo kana keessa hin jiru. Odoo nuti ijoolleen Oromoo kun akkana hin jira beekaa gaariin namallee jabaan namallee. Dhugumatti anaaf alhamdulillah waa tokkoon rakkoon qabu. Anaaf alhamdulillah garuu dhimmi inni joorsisiisuu barbaade maaliif akka yaade bakka hin beekneen maa guddattaa ta'etti laata maa kana tattaafattee ta'etti laata. Ani hiriyoota qaba. Hiriyoonni ani qabu warroota durallee na jajjabeessanii isin nagaa qaba. Inni uummata akkallee na godhuu hin danda'u. Yoo kanas qubanii kan biraa banuu danda'a waan ta'eef. Isin egalee kana garummoonni akka inni itti of laalu bichaatu nagarra makinni anatu beekaa, anatu sheekaa, ana salaachisaa, ana imaama tayaa. Waa hundumaa irratti anumatu imaama tayaa. Anumatu beeka, anumatu bareeda, anumatu beekamtee argata. Isin beekamtee hin argatin ta'etti Allah akkatti namni yaadu bichaa hin beeku wallahi lasin. Ala kulli haali ani maal godha buleen kiyyaa warroonni maal isin dhaamuu barbaadan warroonni viidiyoo ijoollee Oromoo hojjettanii deebi'ee mootuyyuu namni akka ati gadi taatu malee siif fedhu akka fuulli keessi ifuu siin fedhu akka ati bakka tokko geetu siin fedhu namni qulqulluun gisee ammaa rabbiin tokkicha malee ilmi namaa hin jiru. Rabbii kiyya galanni isaa ga'u wallahi isa fayyaanaa kennite. Isa dalagadhee jiraadhu. Bar harki keenya kuni wallahi warqeedha. Lamaffaa rabbiin fayyaa sii kennu waan argamu miti. Fayyaan faaya waan hundaa caalti. Namni keenya immoo kenniti silaalu ofii isaatii of gaddeebisa. Ofii isaatii kabaja ofirraa buusa. Akkasii waa'ee nama kanaa dhimmi nama kanaa waan si jibbisiisu malee waan gaariitu si jibbisiisa bakka dhibbuma dhibbatti dhimmi nama kanaa namni kun maaliif akkana irratti barreesse bichaan beeku. Uumaa miti beektu maaliif akkas jechuu danda'e hanguma inni yaaduutu hangana jechuudha. Harka rabbiin fayyaa namaa kenna irratti harka kee kanaan dalagattee jiraattaa. Rabbiin fayyaa sii kenninaan waan feete qootee jiraatta dhagaatumtee jiraatuu dandeetti waan feete jechuudha. Garuu ani lakkii waan yuutuubiin dalagattee asirraa galii guddaa argadhee saniif narratti cusisiisuuf hin jiru. Isin galee hanguma inni beekutu hanguma inni yaadutu sammuma isaattu haganuma yaada jechuudha. Hanga sammuu daa'imni kalee dhalatti yaadu. Namni akkana naan jedhe kun immoo ijjiitii isaa baasuuf deema. Waan akkas jedhee barreesseef dhimma inni narraa qabu isaan beeku. Akkasii rabbiin bifa siin bareechin dhaqlee si haa bareechu, haala amala kee si haa bareechu.
namni bifa bareedu hin xaamoo isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like share gochuu hin dagatina, subscribe godhaa.